sagalee waaqayyoo keessaa nan dubbisa. Akkas jedha. Waaqayyoof abbaa gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos isa karaa Iyyasuus eebba hafuuraa hundumaan waan waaqarraatiinis nu eebbiseef galanni haa ta'u jedha. Inni uumamuu biyya lafaa dura iyyuu warra qulqullaa'an warra isa duratti mudaa hin qabne akka taanuuf jaalalaan karaa Kiristoos nu fo'ateera jedha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Iddoo nama dubbisee Efesoonii boqonnaa 1 lakkoofsa 3 dubbisee egaa iddoo kanatti akkuma isin ilaaltan iyyuu Efesoonii kana kan barreesse Phaawulosidha. Phaawulostu barreesse ergaa Efesoonii kana Phaawulostu barreesse. Phaawulos immoo nama waaqayyooti, nama gooftaan ofiisaatti waamee gooftaadhaaf adda ba'e ta'ee otuma gooftaa tajaajilu gooftaadhaaf otuma jiraatu iyyuu achi keessatti garuu hojii garaagaraatiin kallattii garaagaraatiin nama akka ta'utti hojii guddaa hojjetedha. Phaawulos jechuun xinnoo jechuudha. Kana jechuun Phaawulos jecha isaa abjuusaa tajaajila isaa xinnoodha jechuudha otoo hin ta'in qaama isaadha yookiin fiizikaalii isaa kanatti gabaabaadha jedhu malee dubbii isaa inni isa keessaa ba'u immoo isa boombiidha jechuudha. Isa guddicha isa namni dura dhaabbachuu hin dandeenyedha jechuudha. Ergaa Efesoonii kana bara kan barreeffame isa jedhuudhaaf immoo bara 62 amma 64 gidduutti jedhaniitu yaadu. Ergaan Efesoonii kun boqonnaa 6 qaba. Yoo gara lamatti hiikame boqonnaa 1 amma boqonnaa 3tti akeeka waaqayyoo kan jedhu akka dhaloonni hubataniidhaaf kan barreeffamedha. Inni lammaffaan immoo jireenya haala kam keessatti amantoonni jireenya amantoota haala amantoonni itti waldaa kiristaanaa keessa jiraataniif gooftaa wajjin akka isaan jiraatan akka isaan hubatanidha. Ijoon qabxii isaa immoo Kiristoos dallaa diinummaa diigee waldaa amantootaa tokko akka isaan ta'an kan Kiristoos akka ta'an dhandha Kiristoos akka taate namoonni yookiin amantoonni magaalaa Efesoon keessa jiraatan akka isaan hubataniidhaaf yoo kanaan yoon darbe saatii kootti fayyadamuudhaaf immoo gara boqonnaa 1 lakkoofsa 3tti yoon deebi'e akkas jedha. Akkuma dura dubbisee Waaqayyo abbaan gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos isa karaa Kiristoos eebba hafuuraa hundumaan waan waaqarraatiinis nu eebbiseef galanni haa ta'u jedha. Iddoo kanatti inni tokkoffaan Waaqayyo gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos isa karaa Kiristoos Iyyasuus eebba hafuuraa hundumaan nu eebbiseef galanni haa ta'u jedha. Eebba maaliitiin jedha? Eebba hafuuraa jedha. Eebba hafuuraatiin akkasaan nu eebbiseera jedha. Nu eebbiseeraan ganaa nu eebbiseera toon ta'in nu eebbisaadha toon ta'in maalidha? Maal taatanitti jechuudha? Eebbifamtanii jirtu jechuudha. Kiristaanonni gooftaa Iyyasuusitti amanan ganaa eebbifamu toon ta'in maalidha? Iyyasuus Kiristoos beekuudhaan maal ta'aniiru? Eebbifamaniiru. Nama sin bukkeen haa baruuti mee eebbifamteettaadhaani. Ganaa eebba barbaanoo ta'e wal keessa badeera yookiin nu harkaa badeera jechuudha. Nurkattis badeera ganaa jooraa jirra hin argine jechuudha. Kana jechuun eebba keenya maal taane jirra jechuudha? Wallaallee jirra jechuudha. Ilamaasitti Waaqayyo karaa Yesuus maal godhe? Nu eebbise. Kana jechuun ganaa eebbifamtuudha toon ta'in maal taane jirra jechuudha? Eebbifamtaniitudha. Isaayyuu immoo karaa eebba hafuuraa hundumaan maal taataniittu? Eebbifamtaniitudha. Tokko Waaqayyo karaa Yesuus nu eebbise. Maaliif jennaan akkuma gara seera uumamaatti gaafa deebitanii jalqaba egaa wanta hundumtuu uumame booddee kaaneetu maal goona jedhan akka bifaa fakkatti keenyaatti maal goona? Nama hin uumna jedhan. Eegga namni uumame immoo maal ta'e? Edet gannat keessatti uumame. Achi keessatti jiraate. Eegga biyyoo lafarraa tolfamee edet gannat keessa jiraate booddee immoo achi keessatti immoo isa Waaqayyoof abbumamuu dhiisuudhaan isa Waaqni jedhe
hin godhiin isa jedhame didanii gochuudhaan seexanni immoo inni dura kufe inni jalqaba kufe inni fuula waaqayyootti faarfataa ta'e otoo waaqayyoodhaaf sagadu otoo waaqayyoodhaan faarfatu inni kufe immoo maal ta'e hin kuffise kufaatii fide gaafa kufaatiin achi keessatti dhufu immoo maaltu ta'e waaqayyo ammayyuu ilmaan namaa gatuudhaaf yaada tokkotti hin qabu gisee tokko tokko angatii hin qabu ani nama salphataadha ani nama abaaramaadha ani nama jireenyi koo hiikan qabnedha jennee yeroo lakkoofnu nutu of abaare malee nutu of salphise malee waaqayyo salphatteetta hin jedhu. Kana jechuun of harkaa baddeettaa ofitti deebi'iidha jechuudha. Yoon eggachi keessaa kufaatiin ededgannat keessatti egga ta'ee booddee achi immoo ededgannat keessa maal ta'anii gadi hariyaman. Egga isaan gadi hariyaman immoo isaan qullaa isaanii ta'urraan gaafa argani liizeriitti uwwisee waaqayyo jiraadha kana booddee. Egga isa duraadhaan jiraachuu diddanii amma immoo itti uwwiseedhaam gogaa itti uwwiseedha macaamtu gogaa itti uwwiseedha. Kanaaf yaaddaynaa jechuudha. Isa Yesuus dubbate sanadha. Ededgannat keessaa gadi ba'aniitu gogaa uffatanii jiraachaa turan. Miti dubbistanii ture nama 3:20 dubbisaa seera uumamaa. Gaafa isaan jedhanii booddee kaasee waaqayyo ammas ilmaan namaa har'a waan bulee ka'ee maal gochaa ture? Waaqayyoon gaddisiisaa. Wanta inni yaadee qopheessu, wanta inni karoorsu, wanta inni godhu hundumtuu waaqayyo gaddisiisaa dhufe. Eegga dhufee booddee ammayyuu waaqayyo garaa ittiin saba ofii isaatii uume maal gochuun barbaanne gatuu hin barbaanne. Isatu of gate malee waaqayyo isa hin ganne. Kana jechuun wantoonni sadi immoo maal godhu addunyaa kanarra baay'ee ulfaatu jennee yeroo kanaan dura baranneerra. Isaanis maalidha? Inni tokkoffaan feerroo. Inni lammaffaan immoo daayimand. Inni sadaffaan maalidha? Obbeekuu dadhabuun isaawwan kun baay'ee ulfaatu. Obbeekuu dadhabuu isa jedhamu namni danda'e nama cimaadha. Namni dogoggora isaa yookiin dadhabbina isaa himatu nama muraasadha. Mootummaa selfiidhaan dogoggora keessan as keessaa himadha. Cubbuu keessa waan gootan hunduma waaqayyo waa isinii gochuuf turani namni danda'e hin himatu. Maannaan kana godhe jedhee danda'e himachuu hin danda'u. Maaliif obbeekuun hin ulfaata waan ta'eedhaaf. Gaaf kana gaa jedhu eegga kana ta'e booddee waaqayyo amma immoo eeggalmaan namaatti kufaatiin amma kanaa dhufe waaqayyo akkatti yaade ilmi namaa maal ta'uu qabu badee hin hafu cubbuutti kufee hin hafu jireenya hafuuraasaa amma namni waan nyaatu dhabe miti biddeen dhabe bishaan dhabe miti jireenya hafuuraasaa kufaa akka ta'e waaqayyoon ala jiraachaa akka jiru qullaa akka ta'e eegga beekee booddee waaqayyo ammayyuu garaansaa hin boqonne. Kiristoos Yesuus immoo maal ta'eera? Nuti immoo karaasa akka nuti eebbifamnu, karaasa akka nuti eebba argannu, akka nuti karaasa gara jireenya bara baraatti ol darbinu akka sabni isaa beeku, eebba kanaan sabni waaqayyo akka jiraatu barsiisuu barbaade Phaawulos. Kanaaf egaa iddoo kanatti maal jedhaani? Yaa warra Efesoon jedhaan kiristaanota gooftaa beekan akka ta'utti isa kaleessaa caala isaan hubatan ammas dabalanii waa'ee Kiristoos ifaa fi akka deemu. Fakkeenyaaf indaganaa ifaa fi deema jechuudha. Isum kaleessaatiin ibiddum kaleessaatiin jireenyuun kaleessaan otoo hin ta'in dhaloonni guyyaa guyyaatti waa'ee Kiristoos hubachaa akka isaan deemanidha jechuudha. Nama si bukkeen waa'ee jireenya bara baraa si galeeraa naani. Bakka kweeshiniidha. Yoo dhaloonni kana hin hubanne ta'e maal ta'a jechuudha? Boru galabaa gubatu ta'a jechuudha. Hiika dhaba waaqayyoon fuulduratti hiika dhaba. Waaqayyoon boru gooftaa bira dhannee deemsi sibbee ooluu jedhe xaariin keenya jiraachuun keenya mana isaa keessa jiraachuun keenya nuti lallabamoon ina dadhabbina mataa keenyaati waaqayyotu nagate yoo jedhe waaqayyo gonkumayyuu nama hin gatu. Harka keessa ol kaasaa waaqayyo gonkumayyuu nama hin gatudha. Waaqayyo gonkumayyuu nama hin gatu. Egaa Addaam gaafa dhaqee isa lafarraa keessa ilmi namaa as keessa haa jiraatu jedhee Yesuus waaqayyo gaafa Eeden Gannat keessa kaa'e booddee Eeden Gannat keessa taa'anii booddee
Inni kun fuudheetu waan achi keessa yoo ergamatti keessa fuudhu cubbuu kenne seexanaaf kenne achi keessa jedhee bahe. Jennaan ilmi namaa baduu hin qabu jedhee Yesuus. Waaqarraa nuu yaade, waaqarraa abaaramaa ta'ee dhalate, waaqarraa seera jala gale. Kana gochuun maal gochuufi ofii jedhee otoo hin ta'in eenyu jedheetu nuu jedheetu mee anaaf jedheetudha. Anaaf jedheetu Yesuus jedha. Cubbamaa ta'e jedha. Abaaramaa ta'edha. Akkuma seeraatti iyyuu nama abaaramaatu fannoo gubbaatti rarraa jedhaniitu fannoo gubbaarratti rarraasanii. Nama abaaramaatu fannoo gubbaarratti fannaniitu fannoo gubbaarratti sabannisan. Garuu inni abaarsa otoo hin ta'in abaarsa waa'ee keenyaa baateetu achi gubbaatti ba'ee fannoo isaatiin dhiiga isaa dhangalaasuutiin bara baraan kan qulqulleessu, bara baraan kan hin banne, bara baraan kan hin jijjiiramne gara jireenyaatti nu dabarse. Haleluuyaa! Dabalaatu mee haleluuyaa jedha. Akka kun dhaloota gammachiisu ta'inna akka dhaloonni Kiristoos Yesuus beekuudhaan gara jireenyaatti akka darbu akka eebbifame hin beekne yoo ta'e arrayyuu abaarsa jedha jechuudha. Ofii abaara jechuudha. Ofii dhagaa mataatti baatee deema jechuudha. Birmaduu akka ba'e maal jedhe Phaawulos Galaatiyaa 5 keessatti isin birmadummaatti akka isin jiraattaniif maal godhe Kiristoos birmaduu isin baase. Dhiiree deebitanii hoo maal hin godhina? Waanjoo garbummaa jalatti hin deebina. Isa kaleessa jalaa baatan jala. Egaa Yesuusitti amanne ko birmaduu baaneerra maalitti? Cubbuutti. Waan biyya lafaa keessatti birmaduu baaneerra. Kiristoos wajjin jiraachuudha maal eegaluudha? Karaa eegaluudha. Keessa ofii isaaf kennuudha. Afuura Waaqayyoodhaaf of mijeessuudha. Jireenya ofii Waaqayyoodhaaf afuura Waaqayyoof of mijeessan isa wajjin jiraachuudha. Waaqayyoof galanna. Kanaaf egaa tokko Waaqayyo karaa Kiristoos akka nu eebbise. Isa lammaffaan immoo eebba afuuraa fi waan waaqarraatiin jedha. Eebba afuuraa fi waan waaqarraatiin. Eebba foonii yoo kam taana hojjettani isa tokkoffaa Yesuusuma tamanneetu Yesuusuma qabanneetu maal taana eebbifamne jechuudha. Yesuusumatti amanneetu isa biyya lafaas hojjechaa yaadaa karaa isa barbaada eebbifamne jechuudha. Beerka keessa ol kaasa maqaa Yesuus qabadheen jedha. Isa waaqarraattis jedha. Mootummaa Waaqayyoottis jedha. Lafa kana irrattis jedha. Moo'ichaanan jiraadha jedha. Sirriitti sagalee keessa ol kaasaati moo'ichaanan jiraadha jedha. Waaqayyo moo'ichaan sinaa jiraachisu. Kanaaf idhaan inni agarre Abrahaam akka fedhe jiraataa ture yeroo gara Abrahaam yoo danne Abrahaam waaqa mataa isaatu ishee gurgurata ture. Waaqa mataa kee tolchite hin gurgurtu. Hiiree ana Waaqayyoon beekteetu ana Waaqayyoof adda baateetu maal taata nama eebbaa taata. Ilatama nama eebbaa taata. Ishii sana booddee sababii eebbaayyuun taata. Kana jechuun ati hin fayyadda jechuudha. Jiraachuun kee waaqarrattis lafarrattis hin fayyada. Ati nama eebbaa taata. Nama eebbifamaadha. Kanaaf wanti gootu gaari waa sadi gadi lakkisi waa sagalina si badhaasa. Waa sagalina si kenna. Argitanii sadi baay'isuu sadi beekataa sagaltaa jechuudha. Eebbi Waaqayyoo isa nuti gallakkifne hin caalachuudha. Biyya lafaa kana keessa jiraachuu hin caalachuudha. Gooftaa keenya Yesuus wajjin jiraachuun keenya mo'icha guddaa namaa laata. Nama si mukeetti naa himaa. Gooftaa Yesuusitti amantee isa wajjin jiraachuun keedhaani. Ati nama eebbaati beekjedhaan. Itti nama himaa sirriitti beek. Ati nama eebbifameedhaadhaani. Akka nama baaramattu of hin ilaaliiniidhaani. Ati eebbifamtee taadhaani sirriitti. Dabalaatti ati eebbifamtee taadhaani. Ilaa gammagaa sammuu keessan keessa gaaffii wayii ta'uu danda'a. Sammuu keessa sin gaafachuu danda'a. Keessi keessa sin gaafatu. Isa keessi keessa sin gaafatu sana sinitti. Innis maalidha? Karaa Yesuus Kiristoos eebbifame. Maaliin eebba afuuraati. Maaliin waan waaqarraati. Isa waaqarra jiru isa Kiristoos bira dhannee jiraannu eebbifamneera. Maal jechuun barbaadani? Uumamuu biyya lafaa dura yoo dhammu lakkoofsa afur. Hiiree isin warra mudaa hin qabne warra qulqullaa'an warra mudaa hin qabne taatanii karaa Kiristoos Yesuus maal taataniitu fo'amtaniitu jaalatamtaniitu karaa isaa jaalatamtaniitu jaalalaan fo'amtan jedha.
birriidhaan otoo hin ta'in ilama Kiristoos beekuun keenya birriidhaan jireenyicha arganna otoo hin ta'in birriidhaan mootummaa Waaqayyoodhaan arganna otoo hin ta'in maaliin ilaali? Itti amanneetu isa jaallanneetu isa duukaa buuneetu maal jedha Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 28 Waaqayyo warra ofii isaati jaallata Waaqayyo warra isa jaallatan jedha warra ofii jaallatan yoo jedha jechuudha warra isa jaallatan karaa hundumaa gara gaariitti isaanii geessaadha nutu bee isa Waaqayyo booddee keenyaan ajaje barbaacha karaa biraa bade isa Waaqayyo booddee keenyaan ila si booddee dhufa ila si booddee si gargaara gita kee irratti si gargaara qiixaatti jirtuun humna ta'ee si dhiibuu danda'a isa barbaacha booddeetti hin deebiin jechuudha meegaa fakkeenyaa fudhadha asirra anas garagalee jira yoo ta'e wanta naaf abboomame muluma eessarra jira jechuudha asin na booddee jira jechuudha anasiin barbaacha dhaqee saba keessa teessoo keessa teessoo jala kiisii namaa keessa barbaacha hon dhaqee jechuudha maal turme jechuudha umuriin koo hin dhume umuriin koo lafaa lafatti dhume isa Waaqayyo nama sin bukkeedhaan isa Waaqayyo dura kee kaa'eedhaani booddee kee barbaacha nagiin jedhaani Waaqayyo jedhaani fuula kee eebba kee kaa'eedhaani fuula kee jechuun fuuldura kee jechuudha kanaaf egaa uumuu biyya lafaa dura yoo Ermiyaas garaadha isaa keessattuu otoo hin ba'iin otoo garaadha kee keessa jirtu maal ta'ee tan jira ani si fuudhee tan jira kaartaa kee yeroo ilaalu yeroo waa'ee kee dubbisu waan biraadhaa ati immoo waan biraa hojjechaa jirtaa kun immoo galgala keessa hin balleessa ani fuula koo fuuldurattis akka ati hariyatamtu si godha akka ani sitti hin gammanne godha jireenya akkanumaanii keessa jiraatte darbita garuu inni nan si ilaalu itoo itti gadameessumaa dhaqee keessa jirtu utuma hin jiraatin iyyuu inni durse ani yaada koo keessa jiru sun nuti muluun keenya isaa yaane beetanitu yaada Waaqayyo keessa falfalamne yaada Waaqayyo keessa yaane yeroo waa goona jennu yeroo mana ijaarra jennu manni sun eessaa ba'e manni kun eessaa ba'e akkatti ijaaramuusaa eessa keessaa ba'e naasota keessa ba'e duraan dursee ilakkattiin ijaarra ilakkattiin dhaamne gita akkanii akkana goona ilakkas gooneetu qorqorroo mana gooneetu mismaara gooneetu ilakkattiin mabiraatti qaxxalleetu ila madira keechatti akkas gooneetu ilakkas gooneetu kun muluun dura eessa ture sammuu keenya nama kana dursee otoo uumamu biyya lafaa durayyuu inni du'ees inni jiraatus inni ganaa dhufee dhalatus duraan durseeyyuu yaada Waaqayyo keessa jira Waaqayyo akkamittiin kana muluu baatara yoo ta'an yaada Waaqayyo fagoodha yaadni Waaqayyo bira hin gaamu yaadni Waaqayyo hin daangeffamu yaadni Waaqayyo bara baraan hafee jiraata kanaaf egaa yeroo inni kaartaa Waaqayyo sammuu isaa keessa inni ilaaluuf inni jiraachaa jiru gargariidha kootu maal taatee deemu kootu akkattiin hin jiraatiin beede kootu akkattiin hin deddeebi'in beede hireennaan inni nan si yaade fi iddoon ati jiraachaa jirtu qobaadha jedhe haleluuyaa inni ati jiraachaa jirtuu fi inni nan si ilaale qobaadha Waaqni ganama kana lafa sin jirtanii waan sin hojjechaa jirtan keessa Waaqayyo abjuu halkaniitiin haa ta'u raajiidhaan haa ta'u gita kamiin haa ta'u Waaqayyo dhufee ofii keessan sin haa barsiisu harka keessan lukkaasaati an kana booddeedha ofii koo beekeen jiraadha jedha ofii wallaalu jedha sammuun koo ofii wallaaluu jedha beekee jiraatu kana jechuun waan Waaqayyo isa uumeedhaaf beekee waan Waaqayyo hojjedhu isaan jedhe hojjete waaqarrattis mo'icha lafarrattis mo'icha yoo du'es mo'icha yoo jiraates mo'ichaan jiraata jechuudha Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u harka keessa walitti rukutaa Waaqayyoon galateeffadha kanaaf egaa mata duree akkas jedhu sitti tajaajila adeemsa jireenyuu fi Waaqayyo wajjin taasifachuun bu'aan isaa adeemsa jireenyuu fi Waaqayyo wajjin taasifachuu Waaqayyotti kennachuu wanti addunyaa kana keessa jirutti mul'atu yookiin dhaga'amu calaqqeessa wanti mul'atu hundumtu akka isa amanan akka sarree akka wannu nama taasisa bu'aa qaba Waaqayyo wajjin adeemsa jireenyuu fi Waaqayyo wajjin godhachuun bu'aa qaba moo bu'aa hin qabu ganama waan ta'eedhaaf bu'aa qaba moo bu'aa hin qabu nama sin bukkee gaafadha adeemsa jireenyuu fi Waaqayyo wajjin taasifachuun bu'aa qabaadhaani adeemsa jireenyuu fi Waaqayyo wajjin taasifachuun Waaqayyo tokko kennu Waaqa wajjin xumurri koos du'us jiraadhus Waaqa wajjin an jiraadha jedhanii Waaqayyo tokko kennu bu'aa qaba moo bu'aa hin qabu nama buusa moo nama balleessa nama jiraachisa moo nama jiraachisu bu'aa qaba
Meetti gaaffii of gaafadhaa. Adeemsa jireenyaa fi waaqayyo wajjin taasifachuun bu'aa qaba. Of gaafadhaa jedhama waliin gaafatina. Bu'aa naa qaba. Eeggan jireenya koo adeemsa koo hundumaa waaqayyo wajjin taasifadhe bu'aan isaa maalan argadha. Garuu warri kan Kiristoos ta'an eenyurratti akka biqilan beeku, eenyuuf akka jiraatan beeku, maaliif akka jiraatan beeku. Waaqayyoodhaaf galanni guddaan haa ta'u. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Haleluuyaa nama jechisiisuu jechuu dandeessu. Hintee dhugaa namatti himanii isa kana wayyagaa Kiristoos Iyesuus akka nu eebbise isa wajjin akka ta'utti yoo jiraanne maalin taanu hin kassarru, nutti hin dukkanaa'u, hin salphannu, hin qaanofnu. Kiristoos Iyesuus bara baraan akka nuti jiraannuudhaaf iddoo nuu kenneera. Mee harka keessa ol kaasaa Kiristoos bara baraan akka jiraannuuf iddoo naa kenneera. Gatiidhaan nu bite. Maal godhee Waaqayyo tokkicha ilma isaa kenneetu kanumsaa kan saatiin bite. Gatiidhaan nu bite jechuudha. Nama gatii qabudha. Waaqayyo akkas jedheen hirba. Maannu camada. Gaafa akkas jedhuuni Abrahaamin akkas jedhe. Yaa Abrahaam hin sodaatiin maal taatee nama jedhe. Kale sana dhageessee baate bitee jedhe. As geessee irraa hafamiin maalidha jedhe. Gatiin kee guddaadha. Ani gaachana keeti. Sii loluu nan danda'ani. Haleluuyaa. Maali gatiin kee guddaadha. Qorontos keessatti immoo dhufee akka jedhe Phaawulos. Inni jedhe eenyu? Waaqayyo gatii dhiiga isaatiin nu biteedhe. Nuti warra gatiin itti ba'eedha. Nama akka tasaa mite jechuudha. Bakka biyyuu lamaa keessa warrum dhugan biraa dhaxxaniidhaaf tokko. Warruma dhugan wajjidhaan akka warra barbaade wajjin jiraatu wajjin jiraattaniidhaaf akkum isaanii haasa'u akkum isaanii jiraachuun keenya nuti maaliin beekamna ree? Indee nuti maaltu nurraa beekama reesh? Maaltu nurraa beekama jedha. Nama sin bukkee maaltu sirraa beekamaadhaani? Kan Kiristoos ta'uu keetiin maaltu sirraa beekamaadhaani? Hin mul'ataa sirraadhaani? Hin mul'atamoo eegga nuti kan Kiristoos ta'uu keenya beekne namnis nurraa hin beekama. Hin beekama jechuudha. Nuti maalidha? Hin urgoofna. Foolii qaba jechuudha. Hin urgaa. Warri kan Kiristoos ta'an hin urgaa'u. Mee ani fooliin qaba jedha. Ani fooliin qaba jedha. Foolii qabaan jedhinaati ani foolii qaba jedha. Fooliin Kiristoos Iyesuus sinirraa haa urgaa'u. Hojii keessanirraa haa urgaa'u. Mana keessanii haa urgaa'u. Tajaajila keessan haa urgaa'u. Arraba keessanirraa haa urgaa'u. Waaqayyoodhaaf galanni haa ta'u. Bu'aan adeemsa jireenya ofii Waaqayyo wajjin taasifachuu bu'aa qaba eegga jenne qabxinni tokkoffaan bu'aan samaan eegga jenne lola kam keessattiyyuu mo'icha nuu laata. Isa lammaffaa Waaqayyoon fuulduratti akka nuti simatamnu faara tolaadhaan akka nuti ilaalamnu nu taasisa jechuudha. Naman qaanesu ka maayinaan ila Waaqayyo hoodhu murii ko hoodhu jireenya ko hoodhu bara ko jedhanii isa akka ciccitaama kontaaktii maabraatiin kontaaktii godhe fiinyoo gamada kana isa ciccitaa deemu otoo hin ta'in isuma Waaqayyotti of kenne Waaqa wajjin jiraatu. Dogoggoruun dadhabuun hin jiru jechuu miti. Garuu dadhabanis wallaalanis beekanis kan Kiristoos Iyesuusidha. Ani jedhanii maal gochuudha? Itti of kennuudha. Bu'aa qaba jechuudha. Lola kam keessatti lola hundumaa kam keessattiyyuu maal namaa godha? Mo'icha namaa laata. Mo'icha namaa kenna. Kanaaf Waaqayyotti of kennitanii Waaqayyo wajjin jiraachaa akkasin jirtan nan amana. Sabnama kana Waaqayyotti of kennanaa nu dhuftan. Ani kan Waaqayyotti jennaa nu dhuftan. Mana Waaqayyoo keessatti immoo Waaqayyo wajjin jiraachuudhaan eebbasa hafuuraa hoogaa karaa Kiristoos eebbifameera. Isa lafarraa hoo maaliin godha reeyyoottan? Inni tokkoffaan Waaqayyoof abboomamu. Waaqayyoof jiraachuu maqaadhuma Yesuus kana qabatanii isa lafarraattis isa waaqarraattis mo'icha guddaan jiraachuun hin danda'amu. Abbaa diriijiitii gurguddaa ta'uun hin danda'amu. Waan gurguddaa hojjechuun hin danda'amu. Mee hin danda'ama namoonni taaniste naagaleera waan iddoo guddaas ga'uu nan danda'a nama guddaa ta'us nan danda'a namoonni taaniste harka kana walitti rukutaa Waaqayyoon galateera.